Tole nagaan nagaarra caalu nagaa waaqayyoo isa jiraataa qixa gola mana safara keessa jirtan hunduma keessatti dachaa daddabalee isiniif haa baay'atu jaallatamuudhaaf kabajamoo hordoftoota hawwiituu bi hunduma keessaniif nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu ani nagaa koodha waaqayyoon eeggamee gargaarame nagaa guddaa fi irraa hafaa kan ta'een qaba. Maddi nagaa keenya burqaa nagaa keenya Kiristoos yeroo hundumaa nagaatti akka jiraannu fi nagaa akka waliif dhaamnu nagaas akka walitti dubbannu ni jaallate waaqayyo keenya maqaa isaa bara baraan akka kabajamu anis obboleettiin keessan gooftaadhaan eeggamee gargaarame nagaa guddaa irraa hafaan qaba. Baga eegamtanii baga gargaaramtanii baga araarri fayyaanni jaalalli waaqayyoo isiniif baay'atee isiniin jechuutiin jaalladhaa guyyaa irraas immoo sagalee waaqayyoo isa jiraataaf isa qulqulluu isan dulloomne isan moofofni kana walii wajjiniin akka ilaallu fi dubbii waaqayyoo qabadhee gara keessan dhufeera. Hordoftoonni koo warri maatinaaf taatanii jirtanii laayikii gochuudhaan koomentii sheer gochuutiin wal qaqqabsiisadha. Isiniin jechuutiin jaalladhaa akkasuma warri haaraa gara YouTube chaanaalii koo dhuftanii anaa dhufu baga nagaadhaan gara YouTube chaanaalii koo dhuftanii isiniin jedhaa. Sagalee waaqayyoo walii wajjiniitiin hin baranna. Gaggeessan keenya barsiisan keenya afura qulqulluudha. Maqaa waaqayyoo isa jiraataa haa eebbifamu. Kutaa macaafa qulqulluu keessaati tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 keessa lakkoofsa 17 irraa kan jiru kaasee dubbisee sagalee waaqayyoo waan nuti dubbatu walii wajjiniin dhageeffanna. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Haleluuyaa. Namni adduma addaan akka gooftichi isaaf qoodee kennetti akka yeroo waaqayyo isa waamettis itti fufee haa jiraatu. Akkuma kanattis waldoota kiristaanaa iddoo hundumaa jiran nan seerradha. Namni erga dhagna qabatee waamame akka waan dhagna hin qabanneeti hin ta'in. Namni utuu dhagna hin qabatin waamames dhagna qabachuu hin barbaadin. Abboommota waaqayyoo eegutu gatii qaba malee dhagna qabachuu yookiis dhagna qabachuu dhiisuun gatii hin qabu. Namni adduma addaan waamicha waaqayyoo itti isa waame keessatti haa hafu. Waaqayyo yommuu si waame garbummaa jala turte. Kun si hin dhibin birmadummaa argachuu yoo dandeesse immoo caalatti itti jabaadhu. Namni garbummaatti utuu jiruu namicha gooftaa argatee goofticha biratti inni birmaduudha. Akkasumas namni birmadummaatti utuu jiruu waamame inni Kiristoosiif garbicha waaqayyo gatiidhaan isin bitate kanaafis garba namootaa hin ta'ina. Egaa obboloota koo namni adduma addaan waamicha itti waamame keessatti hafee waaqayyoo wajjin haa jiraatu jedha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Maqaa waaqayyoo isa jiraataa bara baraan akka kabajamu. Sagalee waaqayyoo mata duree waamicha kee beeki jedhu keessaa walii wajjiniin ni ilaallaa jechuudha. Barreessaan kutaa macaafa qulqulluu kanaa Phaawulosidha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Maal jedhaa sagaleen kun namni hundumtuu jedha adduma addaan waamicha itti waamame keessatti hafee haa jiraatu jedha. Waamichi itti waamame keessa hafee haa jiraatu yeroo jedhu namni garba ta'ee gara gooftatti waamame inni garba osoo hin ta'in birmaduudha. Namni birmaduma ta'ee gara gooftatti dhufe immoo ammas inni garbicha gooftati garuu immoo birmaduudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Garbicha gooftati jechuun birmadummaa qaba yookiis sanyii filatamaa keessaa dhufe. Fakkeenyaaf qomoon fuula waaqayyootti filatamoo fi jaallatamoo warra sanyii waaqayyoo kan ta'ani jiru. Akkasuma immoo qomoon fakkeenyaaf nuti Oromoota jechuudha. Nuti Oromoota garuu Kiristoositti amanuu keenyanii fayyinee birmaduu baane ijoollee waaqayyoo taane jechuudha. Kanaaf nu maalidharree birmaduudha jechuudha. Dura immoo isa turree garbummaa jala turre jechuudha. Kanaaf nu maal gochuu qabnaree warri Kiristoositti amanuu keenyan birmaduu taane kuni birmadummaa itti waamamne sana keessatti hafnee jiraachuu qabna.
deebinee maal ta'uu hin qabnu garba namootaa ta'uu hin qabnu. Garbummaa jalatti qabamnee jiraachuu hin qabnu jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Akkasuma Yihuudoonni fakkeenyaa fi Yihuudoota yoo fudhanne isaan qomoo waaqayyooti warra seera eeguudhaan tokkoffaa ta'anidha. Ibroota yoo fudhanne isaanii qomoo waaqayyooti isaan warra seera eeguudhaan tokkoffaa ta'anidha. Fakkeenyaaf Phaawulos yoo fudhanne Phaawulos Filiphiyos keessatti maal jedha? Ani gooftaadhaaf jedhee waan hundumaa dhiiseeraadha. Ani waan lakkaawwatan akka foonittis waan baay'een qabaadha. Akka foonitti waan lakkaawwatan baay'een qaba. Kan inni jedhu fakkeenyaaf dhanna qabadhee dhanna guyyaa 8 qabadhee jedha. Phaawulos maal jedha kutaa sanarratti? Ani dhanna qabaa yoo ta'e guyyaa 8ttan dhanna qabadhee jedha. Egaa qomoo waaqayyoo warri ta'an immoo dhanna qabachuu isaaniitiin adda ba'uu jechuudha. Warri dhanna hin qabanne garuu ijoollee waaqayyoo yookiis immoo qulqulloota miti jechuudha. Garuu warri dhanna qabatan kuni warri sanyii isaanii filatamoo warri qomoo isaanii qomoo waaqayyoo ta'an kuni maalidha? Sanyii waaqayyooti jechuudha. Isaan birmaduudha jechuudha. Warri qomoo waaqayyoo hin taane warri dhanna hin qabanne kun immoo isaan xuraa'uudha. Akkasuma immoo birmaduu miti garbaa jechuudha. Fakkeenyaa fi Phaawulos maal jedha? Ani guyyaa 8ttan dhanna qabadhee seera eeguu keessaayis ani tokkoffaadha. Akkasuma sanyiin koos haatii fi abbaan koo Ibroota ani kanaafuu ibricha mudaa hin qabnedha jedha. Ani maalidha? Ibricha mudaa hin qabnedha. Garuu amma sana hundumaa gatee dhagna qabachuun kun suni waa'ee naaf hin baasuudha. Kan waa'ee anaaf baasu ayyaana Kiristoos isanitti amanee ittiin fayye sana keessa jiraachuudha malee dhanna qabachuu dhiisuun koo kuni anaaf waa'ee hin baasuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan jiraatadha. Kanaaf Yesuus Kiristoositti amananii ijoollee waaqayyoo ta'uutu waa'ee namaaf baasa malee dhanna qabachuu dhiisuun waa'ee namaaf hin baasu jechuudha. Egaa sagalee waaqayyoo maal jedha kutaa kanarratti? Warri dhanna qabatanis birmaduudha. Warri utuu dhanna hin qabatin gara gooftatti dhufanis birmaduudha. Warri birmaduu ta'anii gara gooftatti dhufanii isaan waaqayyoof hojjetu. Wangeela mootummaa waaqayyoo lallabu. Kana hojjechuu isaaniitiin immoo ijoollee waaqayyoo yookiis immoo garboota waaqayyooti jedheetu dubbata jechuudha Phaawulos. Warri immoo Yesuus Kiristoositti otoo hin amaniin garba turanii gara gooftatti gaafa dhufanii isaan birmaduudha. Isaan garbummaa jala hin jiranidha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf maal hin ta'inaayi? Garba namootaa hin ta'inaa. Warri amananii warri otoo dhanna hin qabatin amananis birmaduudha. Warri dhanna qabatanii amananis birmaduudha jechuudha. Garaagarummaan kana gidduu hin jiru. Seera eeguudhaan fayyuun hin danda'amu otoo ta'ee Yesuus Kiristoos akkasumaan du'ee jedha Phaawulos. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Dhalli namaa fayyuu kan inni danda'u, cubbuurraa fayyuu kan inni danda'u Yesuus Kiristoositti amanuu duwwaadhaani malee seera eeguudhaan waan barbaade gochuudhaani namni fayyuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf birmadummaa itti waamamtan keessatti maal ta'e? Hafaatii jiraadhaa jedha. Birmadummaa itti waamamtan, jireenya itti waamamtan keessatti hafaatii jiraadhaa. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Maal jedha? Waaqayyo gatiidhaan isin bitee. Kanaaf isin immoo ayyaana waaqayyo gatiin dhabsiisinaa. Yesuus Kiristoos dhiiga isaa qulqulluu fannoo qaraanii irratti coccobseetu gatiidhaan nu bite. Nu warra gatiidhaan dhufedha malee warra salphaatti as gad dhufe miti. Nu garboota fi ormoota turre. Warra qomoo isaanii filatamoo hin taane. Warra sanyii isaanii filatamoo hin taane. Warra dhannallee hin qabanne. Warra xuraa'oodha jechuudha warri dhanna hin qabanne kakuu moofaa keessatti. Yesuus Kiristoos garuu du'eetu maal godhe? Dhiiga isaa qulqulluu sana lolaasetu ittiin nu qulqulleesse. Warri maqaa isaatti amananii, warri isaan cuuphamanii, warri maqaa isaatiin cuuphaman immoo qulqulloota sanyii waaqayyooti, qomoo filatamoodha, nama biyya waaqarraati. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kanaaf maal jedha sagalee waaqayyoo? Isin gatiidhaan bitamtanii, gatiidhaan dhuftanii ayyaana waaqayyo gatiin dhabsiisinaadha. Waaqayyo wajjin hin jiraadha itti waamama keessan beekaadha. Galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kanaaf Yesuus Kiristoos gaafa nu waamu gatiidhaan nu bitee, gatii nutti baasee, lubbuu isaa nuuf kaffalee
inni cubbuu keenya hundumaa baatee aarsaa qalama urgaa ta'etu fannoo irratti nuuf qalame. Nun immoo isatti waammamne, isatti amanu warri isatti amananii nuuf duusaa nuuf fannifamuun isaa nuyi akka hin duune nutti akka cubbuun hin faradamneefidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti maal jedha sagalee Waaqayyoo? Waaqayyo akkasumatti biyya lafaa jaallate tokkicha ilma isaa dabarsee amma kennutti jedha. Warri isatti amanan immoo jireenya bara baraa haa qabaataniif malee haa badaniif miti jedha. Akkasuma warri isatti hin amanne immoo har'ayyuutti faradameera. Warra isatti amanan garuu cubbuun itti faradamu tokkoyyuu hin jirudha. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kanaaf itti waamamni keenya maalidha ree? Jireenya bara baraati. Fayyina itti waamamne jechuudha. Isatti amanuu keenya duwwaadhaan fayyine malee seerri biraa wanti nuti eegne hin jiru. Kormi nuti qalle hin jiru, Yesuusti nuuf qalame. Gatiin nu kaffalle hin jiru, Yesuusti nuuf kaffale. Dhiphina keenya hundumaa isatu baatee irratti xumure fannoo qaraanii irratti. Kanaaf maal goona ree? Waaqayyo wajjin hin jiraachuu qabna. Itti waamama keenya beekne itti waamama keenya sana keessatti hafnee jiraachuu qabna jechuudha. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate. Kanaafis garba namootaa hin ta'inaa. Egaa obboloota koo namni adduma addaan waamicha itti waamame keessatti hafee Waaqayyo wajjin haa jiraatu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaaf maalitti waamamne? Qulqullummaatti waamamne, qajeelummaatti waamamne, birmadummaatti waamamne, jireenya bara baraatti waamamne. Isa sana keessa immoo jiraachuu qabna jechuudha. Namni tokko waamamee amanee erga fayyee dudduubatti yoo deebi'e waa hin baasu. Isattiin fayye sana yoo xureesse, isattiin fayye sana yoo gatii dhabsiise, homaa waan isaaf baasu hin qabu jechuudha. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kanaaf maal godhaa irratti waamama keessan keessa hafaa jiraadhaa nuun jedha sagalee Waaqayyoo. Baay'een immoo akkas jedhu. Yesuus Kiristoos naaf du'eera. Cubbuu koo hundumaa naaf kaffaleera waan ta'eef anis akka barbaadetti yoon jiraadhe nan danda'adha. Lakki akkas miti. Kunoo sagalee Waaqayyoo akkas nuun jedha. Waamicha itti waamamtan keessatti adduma addaan namni waamicha isaa beekee keessa haa jiraatu. Maal isaa beekee? Waamicha isaa beekee waamicha isaa keessa haa jiraatu. Waamichi keenya birmadummaatti malee garbummaatti miti. Cubbuudhaaf garba akka taanu sagalee Waaqayyoo nuun eeyyamu. Birmadummaatti waamamnee Waaqayyootu gatiidhaan nu bitate waan ta'eef nuti kan Waaqayyooti malee garba namootaa, garba seexanaa miti jechuudha. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Garba namootaa hin ta'inaa. Garba namootaa hin ta'inaa jechuun maal jechuudha? Garba namootaa hin ta'inaa jechuun namoota jalatti hin bulinaa jechuudha. Fakkeenyaaf namaaf hojjenna yoo ta'e, nama jalatti qabamne jiraanna yoo ta'e nama kan namaati jechuudha. Waaqayyoof hojjennana Waaqayyoo jalatti qabamne jirra yoo ta'e garuu nuti kan Waaqayyooti jechuudha. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf nuyi maalidha ree? Ijoollee Waaqayyooti, warra birmaduu, qomoo filatamoo, warra waaqarraa, sanyii waaqarraati jechuudha. Yesuustu sanyii isaatiin nu bitate, gatiidhaan nu bitate, fannoo irratti isatti amanuudhaan lammaffaa dhalanne jechuudha. Warri lammaffaa dhalanne kun immoo deebinee jireenya keenya isa qulqullaa'e sana xureessuu hin qabnu. Yesuus Kiristoos si'a lammaffaa nuuf du'uu hin danda'u. Nuuf du'eera, nuuf dhiphateera, nuuf fannifameera, nuuf gidirfameera, cubbuu keenya hundumaa nuuf baateera. Garuu immoo kanaan booddee maal hin ta'u? Nuuf hin du'u jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaaf Yesuus erga nuuf du'e, erga nuuf dhiphate, dhimma keenya fannoo irratti erga goolabe, nun immoo maal gochuu qabna? Birmadummaa sana keessatti hafnee jiraachuu qabna jechuudha. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf sagalee Waaqayyoo maalluu gorsa, maalluun jedha? Itti waamama keessan beekaa, isa keessas immoo hafaa jiraadhaadha. Namni garbicha ta'ee gara gooftatti dhufe Yesuusitti amane inni garba miti jedhe. Maalidha ree? Birmaduudha malee jedha. Namni Yesuus Kiristoositti otoo hin amaniin immoo garba ta'ee ture. Gaafa gara Kiristoositti dhufe Yesuusin gaafa amane garba miti jechuudha. Cubbamaa miti. Fakkeenyaaf biyya lafaa keessa yeroo jirru sobuu dandeenya, haasuu dandeenya, ejjuu dandeenya, nama ajjeesuu dandeenya, maqaa namaa balleessuu dandeenya. Wantoota cubbuu ta'an hunduma isaanii hojjechuu dandeenya. Garuuti maal gochuu qabna? Erga gara Kiristoositti dhufne, Kiristoosin erga amanne, cubbuu nuti kaleessa hojjenne, isa nama ajjeesne, isa nama amanne, isa nama maqaa namaa balleessine, isa ejjine, isa xuraa'ummaa hojjenne hunduma isaayyuu Yesuus Kiristoos maal godheera?
nurraa gatii isaa kaffaleera jechuudha. Cubbuu nuti hojjenne sana nurraa kaffaleera jechuudha. Namni cubbuu yoo hojjete gatiin cubbuu du'a, gatiin cubbuu du'a namatti fidaa jechuudha cubbuun. Garuu cubbuu isa nuti kaleessa hojjenne sana Yesuus Kiristoositti sababii amanneef inni du'ee du'aa ka'uusaa ilma waaqayyo ta'uusaa erga amannee inni immoo cubbuu keenya sana fannoo irratti nuuf xumureera jechuudha. Erga inni fannoo irratti nuuf xumure immoo deebisnee qulqulloofneerra erga ta'e immoo deebinee jireenya keenya isa qulqullaa'e sana xureessuu hin qabnu jechuudha. Namni tokko gaafa wayyaa isaa miiccatee qaama isaa yeroo dhiqate wayyaa qulqullaa'aa uffata malee isuma baafata sana yookiis immoo dhoqqee keessaa lafaa qoshaashaa keessaa fuudhee xuraa'aa keessaa kosii keessaa fuudhee deebisee uffatu. Maaliif dhanni isaa hin jaalatu jechuudha. Hin jibbaa yookiis immoo hin balfaa jechuudha. Nunis immoo gaafa Yesuus Kiristoositti amannu hafuura waaqayyoo fudhanneerra ayyaana waaqayyoo dibata haaraa ulfina haaraa uffanneerra moofaa kaleessaa sana nama hamachuu sana maqaa namaa balleessuu sana nama ajjeesuu sana gannee maal fudhanneerra qooda jibbaa sana jaalala qooda hammeenyaa sana gaarummaa qooda dallansuu aarii sana immoo maal fudhanneerra garraamummaa gadoof deebisuu jaalala waaqayyoo raawwachuu Kiristoos keessaa karaa hafuura waaqayyoo fudhanneerra jechuudha. Qooda sirbuu qooda ijjuu immoo faarfachuu maqaa waaqayyoo galateeffachuu kadhachuu fi gorsuu barsiisuu karaa kanneen fudhanneerra jechuudha. Isaan kana erga fudhanne hafuurri waaqayyoo hafuura keenya wal makeera erga ta'e hafuura qulqulluun keessa keenya jira hafuura qulqulluu simanneerra erga ta'eeti immoo deebisnee maal gochuu hin dandeenyu jireenya kaleessaa sana jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Garbummaa cubbuu sana jalatti deebinee qabamuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif hafuurri waaqayyoo inni nu fudhanne suni inni nu keessa jiru suni nu didaa jechuudha. Gaafa namni nu arrabse deebisnee arrabsuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif ayyaana waaqayyoo nurra jira. Hafuura waaqayyoo nu mo'ate qulqullummaa birmadummaa itti waamamne sana keessa jirra waan ta'eef jechuudha. Garuu kaleessa nama amachaa, nama balleessaa, maqaa namaa balleessaa, waan hamaa hojjechaa turreerra ta'e har'as immoo erga Kiristoositti amanne isuma kaleessaa sana goona taananii ammayyuu fayyine jechuudha. Ammayyuu xoofoon hammeenyaa raacetii suni keessa keenya jiraachuudha. Kanaaf raacetii sagaleessaa san maal gochuu qabna? Of keessaa lollaanii baasnee hafuura isa haaraa jireenya isa qulqullaa birmaduu sana isa itti waamamne sana keessa jiraachuutii qabnaa jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaaf itti waamama keenya beekuu qabna. Maalitti akka waamamne? Nuti kan itti waamamne birmadummaadha. Birmadummaa keessa nagaatu jira. Jaalalatu jira, ulfina waaqayyootu jira, ayyaana waaqayyootu jira, dibata waaqayyootu jira. Isuma sana keessatti maal gochuu qabna ree? Hafnee jiraachuu qabna jechuudha. Hafuura qulqulluu isa fudhanne sana gaddisiisuu hin qabnu jechuudha. Efesoon keessatti maal jedha sagalee waaqayyoo? Hafuura waaqayyoo isa Kiristoos gaafa amantanii ittiin mallatteeffamtan sana hafuura qulqulluu sana maal hin godhina? Hin gaddisiisinaa jedha. Kanaaf maal gochuutii hin qabnu hafuura qulqulluu isa ittiin mallatteeffamne sana isa ittiin fayyine sana isa ittiin cubbuu keessaa gara jireenyaatti salphina keessaa gara ulfinaatti isa ittiin dhufne sana gaddisiisuutii hin qabnu jechuudha. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf jireenya qulqullaa jireenya waaqayyoo jaallatu ayyaana waaqayyoo keessa jiraachuu qabna jechuudha. Itti waamamni keenya ulfina waaqayyootti achuma keessa immoo birmadummaa sana keessa immoo hafnee jiraachuu qabna jechuudha. Garba namootaa garba cubbuu ta'uun nurraatii hin eeggamu nurraatii hin barbaachisu jechuudha. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Dhanna qabachuun seera bakkeedha mul'atu kana eeguu miti kan nu fayyisu. Kan nu fayyisu itti waamama keenya beekne achuma keessatti immoo hafnee jiraachuutu jireenya keenya yookiis immoo waaqayyo wajjin hidhata akka godhannu caalatti waaqayyo wajjin akka deddeebinu nu taasisa jechuudha. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Maqaa waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf itti waamamni keenya birmadummaadha erga ta'e. Nuti ijoollee waaqayyooti, nuti garboota waaqayyooti. Garba waaqayyooti jechuun immoo waaqayyo gatiidhaan nu bitate, nuti kan waaqayyooti. Waaqayyoof gadi jennee bulla jechuudha malee waaqayyoof jaalala waaqayyo raawwanna jechuudha malee ammas nu garba miti. Maaliidhaare birmaduudha jechuudha. Kunoo sagaleedhuma waaqayyootu akkas jedha.
Abboommota waaqayyoo eegutu gatii qaba malee dhagna qabachuu yookiis dhagna qabachuu dhiisuun gatii hin qabudha. Namoonni adduma addaan waamicha waaqayyo itti isaan waame keessatti haa hafanidha. Kanaaf maalidha ree? Waamichi waaqayyo ittiin waame birmadummaadha malee garbummaa miti. Fakkeenyaaf namni jalqabatti Abrahaam irraa jalqabee jechuudha dhanna qabannaa. Garuu dhanna qabannaa sun hafee amma immoo maalidha? Kakuu haaraa keessatti immoo cuuphaadha jechuudha. Namni maqaa Yesuus Kiristoos itti namanne namni hin cuuphamne garba cubbuuti, garba namootati. Namni cuuphame namni amane garuu fayyeera birmaduu ba'eera jechuudha. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf nuti maalidha ree? Garboota cubbuu osoo hin ta'in ijoollee waaqayyooti jechuudha. Ijoollee waaqayyoo immoo jibba osoo hin taane jaalala keessa jiraatu, jaalalaanis deddeebi'u jechuudha. Waaqayyo jaalala. Jalqabuma isaa waaqayyo kan inni tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erge dhaloota kana waan jaallateefidha. Akka isaan badan waan hin barbaanneef, akka isaan dararaman, akka isaan itti faradamu waan hin barbaanneef maal godhe? Gara biyya lafaatti tokkicha ilma isaa ergee isaan fursiise. Dhiigni re'ootaa, dhiigni jabbilootaa, dhiigni guugee, dhiigni horii mudaa hin qabne dhaloota kana furuu waan dadhabeef, cubbuu isaanii irraa isaan fayyisuu waan dadhabeef Yesuus Kiristoos ofii isaatii ulfina isaa isa guddaa sana waan qabatanii itti hafan niitti osoo hin lakkaa'in maal godhe? Ulfina isaa dhiisee gara biyya lafaa dhufe jechuudha. Gara biyya lafaa dhufee dhaloota kana fure. Dhaloota kanaaf gidiraa isaanii gidirfame, cubbuu isaanii baate, birmaduu isaan baase jechuudha. Kanaaf warri immoo isatti amanan, isa ba'aa keenya nuuf baate, isa nuuf gidirfame kanatti gaafa amanne immoo maal taana? Birmaduu taana jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaaf birmadummaa itti waamamne sana keessatti hafnee jiraachuu qabna malee deebisnee of xureessuu hin qabnu. Qulqullummaatti erga waamamne, jaalalatti erga waamamne deebinee jibba keessa deddeebi'uu hin qabnu. Garraamummaatti erga waamamne deebinee hammeenya keessa deddeebi'uu hin qabnu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaaf jaalala waaqayyoo raawwachuu, waaqayyoof bitamuu, waaqayyoof gadi jechuu, waaqayyoof hojjechuu, birmadummaatti immoo jiraachuutti waamamne jechuudha. Maqaan waaqayyoo isa jiraataa bara baraan eebbifamu. Kutaan guyyaa har'aa walii wajjin hin ilaalle waamicha itti waamaman beekanii keessa jiraachuudha jechuudha. Kanaaf waamicha keenya beeknee achuma keessatti hafnee haa jiraannu. Yesuus keenya bara baraan gooftadha. Galanni waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kutaa biraatti immoo amma walitti deebinutti ayyaana waaqayyo keessatti eegamaadha. Gooftaa dubbisaa nutti dubbate nu barsiiseef galanni guddaan haa ta'u. Egaa nuti garboota miti, garboota namoota, garboota cubbuu otoo hin ta'in ijoollee waaqayyooti, warra birmaduu ba'anidha. Warra qomoo filatamoo ijoollee waaqarraa, warra sanyii waaqarraati. Luba mana qulqullummaati jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Maqaa waaqayyo isa jiraataa eebbifamu. Kakuu moofaa keessatti namni sabni luba ta'u kophaadha. Sabni luba hin taane immoo kophaadha jechuudha. Kanaaf lubatu namoota cubbuu hojjetanii fi fuula waaqayyoo dhaabbatee isaaniif kadhata aarsaa dhiyeessanii. Isayyuu aarsa isaanii suni waggaa waggaadhaan ji'ootaan guyyootaan baasu malee hamma cubbuu hojjetanii aarsaa kaffalu malee cubbuu isaanii al tokkoon hin qulqullaa'u jechuudha. Garuu bara keenya keessatti immoo Yesuus Kiristoositti erga amanne, erga cuuphamne, erga fayyine Yesuusin nuniyyuu jechuudha nuumtuyyuu luba mana qulqullummaati. Yesuus Kiristoos waaqayyoon yoo kadhanne kadhachuu dandeenya. Namni nuuf kadhachuu danda'a, rakkoo hin qabu. Luba baanerraa birmaduudha jechuudha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf nu maalidha? Warra birmaduudha jechuudha. Birmadummaa arganne immoo ayyaanumneerra jechuudha. Ayyaana waaqayyoo arganneerra. Maqaa waaqayyoo isa jiraataa bara baraan eebbifamu. Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii kan hin fudhatini. Asuma waamicha tokkoon isiniif godha. Yesuus karaadha, dhugaadha, jireenya. Warri Yesuus Kiristoositti amanan jireenya bara baraa qabu. Luba mana qulqullummaati. Saba birmaduu ba'edha. Warri Yesuus Kiristoositti hin amanne garuu garba cubbuuti, garba namootati. Kanaaf kottaa gara Yesuus Kiristoos. Fayyinni, jireenyis, karaanis, dhugaanis Yesuus Kiristoosiin duwwaadha. Cubbuu namatti kan nama qulqulleessu Yesuusiin alatti kan biraa hin jiru. Kanaaf Yesuus Kiristoos karaadha, dhugaadha, jireenya. Isaan malee birmaduu ba'uun, isaan malee fayyuun, isaan malee araara argachuun, isaan malee gara abbaa dhaquun hin danda'amu. Kanaaf kottaa Yesuus Kiristoositti amanaadha.
ayyaana waaqayyo isiniif haa baay'atu eebbifama guddaan isin jaalladha isinin kabaja YouTube channelii koo subscribe gochuudhaan like comment gochuudhaan amma dhumaatti immoo dhaggeeffachuutiin na bukkeedhaan badda ani sagalee waaqayyoo simbiraan ga'uudhaaf qophiidha anaafis kadhadhaa jabaadhaa ayyaana waaqayyo isiniif haa baay'atu sinan jaalladha sinan kabaja deebinee amma wal arginutti ayyaana waaqayyo keessanaaf turaadha shalom